keessummaa Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii hararii sagantaa keessummaadha. Sagantaa keessummaa teenyatan galgalarraa tanaa keessattis gaa keessummaa tokko qabadhee dhiyaadheetiin jira. Keessummaa keenya kaarraa gaa bifaan beekuu baattanis sagaleedhaan ni beeytan jeetii yaada. Keessattuu dur warri reediyoon Itoophiyaa damee harar dhaggeeffachaa turtan sagalee haalaan jaalattaniif sagalee haalaan beeytan akka ta'e abdiin qaba. Mee xiqqoo sagalee isaa dhaggeeffannee adeemnu. Hordoftoota sagantaa teenyaa akkam jirtan. Sagantaa osoo hin jalqabneen duratti oduudha dursinaatii jalqabarrattis hangafoota oduu. Barri haaraa inni kan nageenyaa kan guddinaatii fi badhaadhina akka ta'utti karoora guddinaa fi tiraansfoormeeshinii GTP lammaffaa roga hundaanuu kan milkiidhaa godhuudhaaf sabaa sablammoonni martinuu gahee gama isaanii ciminaan bahuu akka qabanitti ergaan dabarte. Koreen hojii raawwachiiftuu waldaa lulluqqattoota jimaadhaa kanaan duratti gabaa jimaa dirree dhawaatti walgahii hatattamaa gaggeessuudhaan murtii qabxiilee 13 keessaa qabdu dabarsuun ibsame. Oduu sheekoo koflaa kanaan dura dabarteen miseensotiin koree hojii raawwachiiftuu waldaichaa marii gaggeessuudhaan murtii cimtuu dabarsanii jiran. Beeyladaalee keessaa re'een biqiltuulee garaagaraa nyaachuudhaan beekamtu foon isiidhaa dawaa ta'uun saayinsiidhaan mirkanfame. Hammi kun hangafootaatii amma oduu takka takkaan. Kan dhageessan gaazaxeeysaa Ahmad. Gaazaxeeysaa Ahmad keessummaa televezyiinii hararii kan galgalaarraati. Wajjin turtii bareedduu ni goona jeetiin abdadhaa hanga maayyitti nu faana turaa isin jenna. Jalqaba garuu kan jalqabnu obbo Adam mee eessatti dhalattan eessatti guddattan achirraa jalqabnu. Ani godina Harargee bahaa aanaa kurfaa callee keessattiin sadarkaa barnoota kiyyaa jalqabee bakki itti dhaladhe ammoo aanaa meettaa dirree iyyaa bakka jaaniinitti haati xiyya kanaa himtetti habootee biratti dhalatte naan jette. Bakki taa'ee barnoota kiyya itti gaggeesse man barnoota sadarkaa tokkoffaa kurfaa callee aanaa kurfaa callee keessatti achitti kutaa tokkorraa amma jahaatti baradheetiin jira. Achittiin dhaladhe. Jireenya ijoollummaa keessanii maal fakkaata? Achirraa jalqabnuti jireenya ijoollummaa keessanii akkamitti dabarsitan? Kurfaa calleetti akka guddattan himtanii haalli ijoollummaaf maal fakkaata? Lafa magaalaati moo baadiyyaa bakka itti guddattan? Naannoon sun akkam seetee aanaan kurfaa calleedhaa lafa qabbanaati. Magaalaan siigaa dilasii miti gaafaan an baradhee jiru sanitti hedduu tabal'attee miti. Dilasiis guddinisii dilasii miti. Ammaan tana fooyyee jira waa meeqaa jijjiiramee jira. Gaafa sangaa akkuma ijoollee namayyuuttu naannawa sanitti ijoollee naannawa san jirtu wajji haati xiyya mana barnootaatti nanayxe. Gaafa sangaa kutaa tokkorraa kaasee hamma kutaa jahaatti jira manni barnootaa. Achittiin barachaa ture. Ammaan tana sadarkaan barumsaa dabalee jira amma 10 moo kana. Achittiin baradhee akkuma ijoollee kamiyyuuttu ijoolleedhaan wajji ijoollee naannawaatii wajji barnoota kiyya kutaa tokkorraa hamma jahaatti xumureetiin achitti baradhee jira. Achirraa hogguu xumurree aanaa guraatu jira. Aanaa guraa keessa gaafa san hanga kutaa 8tti jira. Manni barnoota hanga kutaa 8tti. Man barnoota sadarkaa lammaffaa aanaa guraati. Kutaa 7 fi 8 xumureetiin kutaa sayleessaadhaa hararitti kaniin deemu jechuudha. Kaniin geeddaramu. Maali sanii ol manni barnootaa hin jiru. Manni barumsaa sanii ol waan hin jirre jecha kutaa 7 fi 8 xumureetiin kutaa sayleessaadhaa gama hararitti dhufe. Man barnoota sadarkaa lammaffaa madaaniyaalam harar keessaan seene achittiin barachaa ture. Hanga 12 ture. Irra guddinatti jireenya kiyya achittiin dabarsee hanga ammaa achumaan jira jechuudha. Kun toora bara 1962 irraa jalqabee 2 moo 3 akkanarraa eegaleeti jechuudha kaniin harar qubadhe. Man barnoota madaaniyaalam
keessatti achi barachaa ture. Hojiis gaachumatti hin qabadde sadarkaa tanaaf ga'e. Mee gamasirraa osoo hin baane yeroo ijoollummaa teessanitti maal ta'uuf hawwaa turtan? Yeroo ijoollummaatti osoo waan akkanaa ta'e waan jira fedhiin ijoollummaa ni jirti. Maal ta'uuf hawwaa turtan? Gaazaxeeysummaa kana akkami gaafa sirraa hawwaa turtani? Maali hojii ogummaa galaalchitummaa ta'adhaa tana wanni itti nanaqeehu fedhii gaazaxeeysummaa sani. Fedhii galaalchummaadhaa ijoollummaa irraa kaasee hamma urmiin tiyya sadarkaa barnootaaf geessuutti kutaa tokko hanqa jaha hammaan baradhu achumatti fedhiin na dhufte. Fedhiin galaalchitummaa gaazaxeeysummaa raadiyoona kana dhageeffachuudhaan fedha taa'ee caqasuudhaan fedha. Yeroo hedduu sirbaa fi oduu adda addaa waan adda addaa niin dhageeffadha jala taa'ee. Fedhiin tiyya sani bakka uumamarraa hanqaan ajaa'iba akkamitti namni as keessa seenee as keessaa dubbata hanqaan jutak akkami haasawan as keessa namaami ka dubbatu as keessa hanqaan jutak hanqaan raadiyoona sanillee banee bakka san laaluu bakka irraa dubbatan san ilaala hanqaan jutak maali waan ijoollummaadhaati gaa gaafa xiqqaati waan ijoollummaadhaati fedhiitu natti jira bakka sanirraa ka'eetiin gaa rabbiin gaa subhaanahu wa ta'aala ilmoo tana hoggaa garatti khalaqu guyyaa itti dhalattu hoggaa dhalatte riskii waan ittiin jiraattu ni kaayaafi bakka itti duutu guyyaa itti duutu waa hunda ni katabaafi hoggaa baatee gaa dhalatte riskii waan ittiin jiraattu san irratti wallee gaa waliif fidaanse haala sanitti an fedhiin tiyya tana taatee gaa tanaani nyaatta yaada juun fedhii galaalchitummaadhaa tana qabadde akkasitti itti deemaa ture. Maali gaa wanni niin godhe reediyoo fakkeessee hanqaan tolchu takka irraan gahe. Maa qaraa jira qaraa mishingaadhaa kana qaraa mishingaa ni jiraa miti aalaa isaa ni nyaatan aalaa ni nyaattaa ni darbita qaraan sun osoo gogguu goggoge kuusa taabar ni dhaabbata. Mishingaa irraa shalabdeeti kuusa goota qaraa goggogaa san ogguu solloysite agayyoo beeytan akkasitti minaalbaata qaraa san ogguu solloysite akkuma aalaa saniiti goggogaadha garuu aalaa san solloon keessaa san fuuteeti wanta isaatti dirta akkanatti itti dirteeti akka manzaraafaa godhatan minaalbaata yoo beeytan waan san akka manzaraa godhatanii an ammoo san hin goone wanni hin godhe raadiyoonaan walit direetiin qaraa kan akka walit diree akka raadiyoonaa godhee tolchee daawwitis cabsee kuma raadiyoonaa sanitti kiiloohertzii isaa wanta meegaahertzii isaa harraa dabru lakkoofsa irra katabee waraqaadhaan daawwitii irratti godhee mazawwiriis itti godhee qaama isaa faltii dibee faltii gubbaan biyyee baraashaa waanuma bareedaa dibee fannootti godhee hanqaan akka deemuun takka namni hanqa ajaa'ibu takka hay maal dalay daboo maali ati kami booda fuula dura warra raadiyoonaa ta'u ta'e hanqanaan jaan takka akkasittiin qopheessee raadiyoona tolchite gaayimaa wanni keessaa iyyaa waan jirtu maali naan jaan maaltu keessaa si iyyamee wanni iyyaan jiru boombii saraaraa jara deemtu jira miti tamuka urtuu kana jira saraaraa kan gurguddoo gugurraatti takka jira. Bombi san qabeetiin san keessa kaayee mudhii hidhee jibriin sun akkasitti deemti. Jibriidhaan achi keessatti wanta godhee hogguun akka mazawwirichi garagalche xizzi jetti. Hunoo naa dubbateen dhageessanii hanqaan juutu akka. Hanqas takka ajaa'ibanii namni bakka fedhii akkasiitiin hin ka'e. Waa lamaan ni adde garuu waa lama ni addeetiin paayilatii isaanii ni addeedhaan fedhiin tiyya waa lama paayilatii isaaniis itti iflaalee madaanaalam gaafaan dhaqu gaafaan barnootaaf achi dhaqu beeksisni bahee beeksisa sana paayilatummaadhaaf nama barbaannaa nama qaxxaruu barbaannaa akkami kamin deeyfamu jedhanii kana dura kuteen jiru anaatu min deeyfame isaas waan hin fedhuuf ta ogummaa galaalchitummaadhaa tana fixadhe tuun boodarra naa dhufte amma akkumaan achitti qarawaa jiru
madaan alamitti kumaan qaraa jirutti naa dhufte booda beeksisni ni bahee ni dhayne guyyaa qorumsaa nu yaamanii hiriira nu galchan akkanatti hiriira nu galchan hiriira si galchanii akkanumatti nama kana filatan guddina qaama isaa kana laalaniiti namni kun nama guddatu haqaan caree fi guddatu ni beeksisa qaamni isaa kun nama ganaadha nama guddatu jettee nama tokko laaltee ni beeyta haa kun fixatee barka jedhu akkasin laalaniiti nama kana filatan salfii nu garee toora 200 mukkanaa ni geenya akkana salfii keessaa si baasan ogguu san dabartees gaa fatanaan tabiraa jira qorumsi ija si qabanii maaree jaanii kana si laalan waan akkasii jira qaama qullaa si baasanii an amma hiriiruma irratti hin kufee hiriiruma san keessatti hin kufee kan fedhan ni baafatanii ana bira hogguu gaye silaasi fuuna kuni maaliin hanjaan tanaa jecha na dhiisan godaannisa nama qabuun fedhan godaannisni hosirra jiraate qaama keetirra bakka barbaachiftu lazii bichaa na ta'uun kanaaf sidiifne silaasi fuuna maali jaan akkasitti nafe paayilatii saniis fedhiin silaanaa dhufte takka dhabu takka hin dhabne gaa'e ta gaazaxeenyummaadha harkadde jechuudha. Obbo Adam akkamitti gara ogummaa gaazaxeessummaa kana dhufuu dandeessan gara ogummaa kanaa mee akkamitti dhuftan? Amma akkamittiin seene seete osoonumaan baradhuutiin gaabara 1965 mukkana 66 fi 67 jidduutti sadarkaa barnoota kiyyaa hulaa 12 xumureetiin akkanuma taa'u jirra. Hookarri wanti shoororkaan takkaas ni jirti gaafa san. Maaliifi Haile Sillaaseenis bu'ee silxaanarra aanguurraa bu'ee jira. Dargiidu bakka bu'u ta'a gaafa san. Shoororkaa takkaa jira barattoonnis shoororkaa uumanii mana barumsaa cufuu fi caccabsuu fi kana kanaatti ture. Namuu bakka mana saaggalee usee tatta'a. Raadiyoonaan fedhaa miti jala taa'ee raadiyoon mukiyyaan caqasan osoonuma raadiyoona caqasu reediyoonni hararni jira gaafa san banameeti sagantaa dabarsaa jira yeroo duraatiif akkasitti reediyoo harar kana dhageeffachuun kiyya osoonumaan taa'u reediyoo osoon dhageeffadhu beeksisa achumatti hin dhagaye bakka taniin fedhuu tanaami waliin naa dhuftee miti duraanii naa katabeemi taaju shurrubbeedha sirbasaa galaalchaan gaafatee maal jedhaniin taaju shurrubbee silaa wallisaa ta'uu baate maal ta'a jedhanii gaafatan wallisuma ta'a jedhantiif wallisuma ta'a hay akkamitti hay duraan naa katabe duraanii naa katabamte hanqan fedhe haa turu wallisumaan taa'e akkasitti ga'anis tiyyatuun hin hafne fedhiin tiyya sanii naannoytee waliin naa dhufte beeksisa hogguun dhaga'u reediyoo xaabaa harariin dhaqe dura ka galmaa'e ana andeenyaadha kaniin dura irratti hin galmaa'e sambooda gaa maali haalli mijaa'ee mitiree seene nam meeqa nama hedduudha tura nama 100 mukkanaa ni taana ulaagaan gaafa san gaba barbaachisu afaan oromoo ka beeku afaan amaaraa ka beeku barreessu dubbisuu ka danda'u hulaa 12 ka fixe hajuu ulaagaan gaafa san jirtu akkammaa kanatti ogummaa galaalchummaa kana sin gaafatanii saniiniin seenee interview na godhanii gaaffii fi deebisa waan barbaachisaa qorumsa barreeffamaatiinis naaf kennanii tokkoffaadhaan bahe gaafa beeksisni wanti bahu bu'aan isaa rizaaltiin isaa gaafa bahu guyyaa akkanaa deebi'aa gaafa jedhan tokkoffaa ana kataban warra isaati maaree jedhanii hankana gaafatan takka akkasittiin seene haala saniiniin seenuu danda'e beeksisa reediyoo dhaga'ee. Ammaaf egaa yeroo sanitti teknooloojiin garaagaraa sagantaa takka hoggaa jettan tamsaasarra gahuudhaan dura akkamitti hojjechaa turtan akkamitti hojjetamte hanga qilleensarra dabru yookaan hanga tamsaasa geessi. Amma gaafa san maal seete reediyoo harar kunis ji'a ankololeysaa keessa bara 1965tti banan gaafasi banan
reediyoon Harar kun afaan Oromootiin wanni banameef propaganda Magdishoorraa afaan Oromootiin dabarsan. Propaganda sungaa biitii teenyaanii fudhannaa maaliidha olola adda addaatu dabaraa ture gaafa sana achitti. Magdishoorraa dabarsanii sagantaa gaafas dabarsan san dura osoon asin gahin dura biyyattiin dhagaa ture. Sagantaan sungaa ammaan tana kun raadiyoona Magdishoodha. Faraqaa afaan gaallaatiin ka dabru jedhanii dabarsaa turan. Akkasitti dhagaatiin ture namoonni hedduutu dabarsaa ture. Amma gaa Haayile Sillaaseen faan propaagandaa san ittiin dha'uudhaa fi reediyoo Harar kun baname malee fedhii uummataatiif maali jedhameetiif sanuma ittiin dha'uudhaaf propaagandaa san kaawuntar propaagandaadha. Amma hogguun seenugaa irra guddinatti propaganduma san irratti ka xiyyeeffate uummataas gaa wal taasisuu irratti gartee uummata akkana guddifnaa akkanatti karaa ni jira sagantaan takka takka ni jirti. Sagantaan fayyaa sagantaa qophii qonnaatu jira. Gaafaan dura seene qophii qonnaa san na dalaysiisana. Qophii qonnaa dalaginaa jedhanii saniin dalagaa ture. Barnootaa jira. Sagantaa dubartootaatiif kun ni jira. Hooggantoonni gaafa san jiran sagantaa Tamasgan Gammadaa faa kajaanii ni jira. Kumaa Ida'ee faa jira. Ahmad Ahmadis ni jira. Abubakar Muusaa faa jira. Garuu isaan kun xiqqoona dura Abubakar Muusaa faan anamma Mokonnin Tolaa tokko faa Badriyaa Mahammad faa yoo beeytan Badriyaa Mahammad haadha Mokonnin Tolaa saniiti. Itti gaafatamtoonni Mokonnin Tolaa san faadha. Ahmad Ahmad faanis ni jirani. Hoogganaa keenya ture booddee irratti inni Mahammad Qophee. Amma isaanuma kanaan nu hoogganaa sagantaa saniin dalagaadhaa ture kana dalaginaan jedhanii. Oduunis gaani jirti waan takka takka wanni dalagamaa ni jirti. Sagantaa saniin dura dursoo dalagi. Hogguun achi seenu. Lakkuma gaa bubbulaniini lakkuma gaa uummanninis qaroominni guddachaa deemeen beekumsiinis hawaasnis babal'achaa sagantaanis gaa fedhiin uummataatis guddachaa deemteen sagantaanis dabalaadhaa deemtemma. Sagantaan idaamaa deemte. Sagantaa qonnaa san hajaamu lakkuma gaa achi dalagaadhaa turruun namoota hedduu gaafa san ture. Ana takka anaa jira Mohonnaa Barraafaa jira. Shaakir Ahmad beeytan Shakib Hassan Abdusalaam Muhammad Abdusalaam ammaa kanaa miti kabiraa tokko ture gaafa san. Kabiraa tokko ture ni deeme Maliyoon Ayyala Jaafar Ali Maliyoon Lammaa Birruu Ayyaalee Taarikuu Lammeessaa Abdallah Haji Adam Rabbi Rammataa Guddaa jiru Nagaash Hussein Alfee Abdul Wahab Alfee Haji Yusuf kanneen faadhaatu ture. Muhammad Ahmad faanis ni jiran gaas keessa. Kumaa Ida'ee faanis ni jirani. Mokonnin Tolaa isaan kunis Badriyaas ni jirti. Badriyaa Muhammad tajaaniin isaan kana wajji hojjechaadhaa turre. Amma sagantaan qophii qonnaa geeddaramteeti diinagdee teenyatti jijjiiramte. Sagantaa diinagdee teenyaa qonna yoo taate immoo ooyiruma qofa waanuma ooyiruu qofa laala. Ooyiruma qofa agarsiisa. Diinagdee teenyaa yoo taate ammoo hojii daldalaatis achi keessatti hammatamuu danda'a. Industiriinis keessatti hammatamuu danda'a. Qonnitiinis hormaanni beeladaatis kana hundaa walitti qabatuuf diinagdee teenyatti jijjiirame. Amma gaa soonuma jiru gaa yaanni ummataatis ni jira. Filannaa sirbaa jira. Qophii keessummoota sagantaa dargaggoota sagantaa ijoollee sagantaa bashannana kanaatu jira. Sagantaa filannaan sirbaatis akkanatti jira. Sagantaa adda addaatu ture. Amma bubbulaadhaa gaa waggaarraa waggatti waggaa geeddaramni dhufaa deemu guddinni waggaa dhufaa deemu diinagdee teenya tanarratti sagantaa biraa takka bananii naa kennan sagantaa san gaafii fi deebisaa kaju sagantaa gaafii fi deebisaadha. Gaafiin tun gaa waan siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa irratti waan adda addaa irratti gaafiin dhiyaatti
gaafii sanga qaama dhimmi ilaalu deemeetti haasoysiisee kaniin deebisaatti kennu jechuudha. Bakka feete seeneetiin kitaaba irraa barreeffama irraa isaa ta'u fuudheetiin deebisaa qopheessaaf uummataaf sagantaa jaalatamtuudha turte garuu sagantaan sun hedduu uummanni ni jaalataa ture sagantaa sana. Amma osoo nu bubbullu amma sagantaan geeddaramaadhaa deemte. Gaafii fi deebisaan tunis osoo numa jirtuuti sagantaan biraa uummata irraa yaadni uummataatis ni dhufamma. Sagantaa akkana waan akkanaa keessa nu buusa. Akkana zaatti nu idaa akkana goda akkas goda kanatti dabala kanarraa irra isaan ni dhufa yaadni uummataa adda addaan nu dhufa. Sanfuunee san keessaa gaamma yaada uummataa ka dhufu keessaa sagantaa barbaachiftu takka kaasee uummanni. Maali sagantaa aadaadha. Sagantaan aadaa jiraachuu qabdi. Aadaan hawaasaa calaqqiftuu hawaasaati. Maalummaa eenyummaa hawaasaa ta mul'iftu kun aadaan jiraachuu qabdi. Sagantaa aadaa nu banaa jedhanii sagantaa aadaa san banan. Bananii sagantaan amma ani sagantaa lamaan dalaga. Diinagdee teenyaa fi gaafii fi deebisaan dalaga. Sagantaan aadaatis dhuftemma irratti wal mari'atan amma eenyu haa dalagu? Eenyuuf kenname sagantaa tana eenyu dalaga? Eenyu haa danda'u? Maari? An sagantaa lamaan qabaami habira irratti hidachuun fedhu. Namuma kana irratti nachi dhiiba. Sun haa dalagu, abala haa dalagu yaadayyu. Dadhabamteeti ati dalaydu malee naan jaa macarrashaa irratti. Maayii irratti. Siitu dandayaa siit dalaguu qaba. Akkas sagantaa takkanarraa fuudhaan jeeni gaafii fi deebisaan irraa kaasanii sagantaa aadaatii fi diinagdeedhaan dalagaa ture. Sagantaan lachuutu gamma gaafii fi deebisaanis aadaadhaatis barbaachiftuudha. Sagantaa hawaasaa wajji wal na barsiifte. Taniin hedduutti barnoota harkadhe. Hanqaan furmaata namoota rakkataniif furmaata kennuuf takkamma sagantaa gaafii deebisaa keessatti nama mindaa sooromtummaadhaa dhabee ji'a 4 fi 5 waan nyaatu dhabee cinqamee waraqaa fuudhee katabee naa gaafadhaa hun akkanattiin agabee jira cinqamee jira maallaqa dhabeeti jeena bira dhufee nabboo'ee sagantaa san fuudhee waajjira wabii hawaasummaadha kan naannoo harariidha achi dhaqee gaafadhee fi furmaata hanqaan argamsiisuuf takka namicha saniif. Maayyirratti maallaqni walitti qabame hogguu dhufuuf gammadee miti imma maallaqaan kennaaf jennaa dhufe. Maallaqa na gammachiiftee odhu jee lakki ani hin fudhadhu. Nuti fedhiin teenya tana rakkoo hawaasaa hiikuudha. Fedhii hawaasaa jala deemnee bakka tam rakkoon jirti hawaasa gammachiisuudha. Rakkoo hawaasaa hiikuudha. Humaatii miti. Anuma eebbisi jeetiin bakka akkasitti deeme. Gaafii fi deebanta sagantaan aadaadhaatis tasandaran caaltu hawaasni jaalatu taate. Waa hedduu dhagaa'if keessatti ammatti sagantaan aadaa tuni sagantaa lamaan tanaan akkasitti dalagaadhaa ture. Wal gargaaraadha. Habiraatis gaarumatti hirmaannaa sagantaa bashannanaa keessattis sagantaa dargaggootaa keessattis ergaa xalayootaatiin dalagaa ture. Kana beeytu laataa waan ja'amaa ture san keessattis namoota adda addaa kan dandeettii addaa qaban barbaannee kan keessatti dabarsinu sagantaa bashannanaa keessattis dargaggootaa keessattis hunda galeessa taaneetuma dalayna wal gargaaraatuma dalayna sagantaa lamaan saniin ammoo ittiin beekamee dalaga dinagdee fi aadaa.